Siyaasa bitaarra laaltaa? Moo mirgarraayi? Kallattiiwwan kun amantaa siyaasa wajjin akkamitti wal qabatanoo? Siyaasa kallattiidhaan ibsuun kunan jalqabee bakka taa'umsaatiin wal qabateeti. Warraaqsa bara 1789 booda manni maree biyyoolessaa Faransaay heera mootummaa haaraa irratti wal falme. Warraaqsitoonni farra mootii ta'an deeggartoota sirna mootummaa konservaativii ta'an wajjin waliigaluu dadhaban. Galma walgayii keessatti gareedhaan of qindeessaniit warraaqsitoonni jijjiiramaa karaa bitaa dura taa'aa, warri konservaativii ta'e immoo karaa mirgaa taa'an. Akkaataan teechumaa kun bara dheeraadhaaf faayidaarra oolaa yeroo kaanis hafaati tureera. Garuu walakkeessa bara 2018 keessa gaazexeessitoonni laalcha siyaasaa ibsuudhaa bitaadhaa fi mirga akka barreeffama gabaabatti itti fayyadamaati turan. Akkaataan barreeffamaa kun amma har'aatti itti fufeera. Mallattoowwan kanaan wal qabatee fiixeen bitaatii fi fiixeen mirgaa immoo finxaaleeyyummaa siyaasaa agarsiisan. Hedduun warra laalcha madaalawaa yookaan immoo heddu galeessa qaban.